jedhaan isiniin jedha asuma kennaa kana ummi kanaan kabajamtuuf jaalatamtu obboleetti xiyyan irraa qeebalii naa kennii fi kennaa kana hedduu daran kana caala jalarraa hedduu bareedaa الله يا ربي يا مولاه له الملك وحده لا شريك له. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركا فوني جرتو وبليني فبليت وانت يا بجا جراتم بجا رب ساتي كان نسنجاي سنين جدا ايغا بلين كيا ارفت ببريدا فكو قوات دي فدي سنين جدا وبلين كيا ورفن كوني تكو سن هركا توري ميدي فما انا كاسي ويالا ما نبيرا تور فيديو لا ايغا جراني ساوان تايفي كوني كابدا كابا يدو بريدو اجچو دا دوغارا بيتتي مي اتياسمو لسي كاميرا ماني كينا ما شاء الله تيراني سالي هدو بريدة دا سنين جدا هدو ما شاء الله اتأنسي كوني مو إسا جلان ديرتاني ديرة دا ما شاء الله ديرة دا باية ديرة دا قالوا دا مالي مجاتين ديرتو إن شاء الله قالوا سميتي ديفاما قالوا سميتي فردو سميتي جدو غاليتي ناماتي جيشو دا فضورتي وجيتامي وفاتا كان موتو يو جيشو دا إسين بونجي وجينيني جيشو دا ميشان إسامو أسيا سجرا بونجي هنكا وجيتي إسيني كذا بونجين ألاتي كوني كمود ديتي an kallachati kuni kan kallachati walirratti hidhaa jira kun immoo kan mormaati kun kan mormaati kun immoo kan mudhiiti jechuudha kan mudhirratti hidha bungeen alatti bungee isiin hin qaba jettee obboleettiin tiyyatu sargii qabdi jechuudha eega isiin bungeen qaba jettee ani immoo maal itti dabalaaf mee kennaa maal kennaaf jedhe yaade garuu baqa obboleetti wajjin obboleetti isi jechuudha wajjin markaza barataa turre kazaanillee baal godhaaf obboleettiin isi obboleettii tiyyaa obboleetti isiitti tonatti fida jechuudha uffata kanarraa ajajeeti maal gochuufi qaba jedhe dheertuu isinitti dheeresse waraarsiiti kanaaf dheertuu dheeressin obboleeyyan waan guddaa kana qabadhee dhufe jechuudha kuni kennaa obboleettii tiyyaa obboleettiin tiyyatuuni tan uffata aadaan irraa ajajattu sargii qabdi asumaan hamileen geettuu haa taatu naa jedhaan isiniin jedha asumaan kennaa kana ummi kanaan kabajamtuuf jaalatamtu obboleetti xiyyan irraa qeebalii naa kennii fi kennaa kana iddoo takka bareeddii akkasuma akka gammachuun irraa qeebaltu abdii qaban siin jedha baarakallahu fiiki hamileen illee geettuu haa taatu siin jedha akkasika namni waan danda'u namaa kennaa mire kennan xiqqeenna hin qabdu na guddifadhu siin jedha itti aansee uffata daa'immaniiti uffata daa'immanii maashaa Allah arsiidha kuni kaabban ka arsiitiin beeytanii anjalaallee jechuudha qamisiin hodhame qamisiin obboleeyyan kiyya kaabban kamuu jechuudha yooniin callee kana asirraa qabaate mudhiirraa hin qabu jechuudha kuni kan mudhiirraa hin qabu garuu kan biraa qaba jechuudha uffata ammaa kana wajjin kuni kan mataati kun kan mormaati affan kan daa'immaniiti jechuudha kun kan mataati beelaala akka bareedu asiis kaabiramanii kenna maashaallah jararraa hedduu bareeda jedhee abdii qaba hedduu daran kana caala jararraa hedduu bareedaa itti aansee kun immoo kan mormaati kun ka harkaatiin isiniin jedha uffatoonni kun lama jechuudha isaan ijoollee lamaa fi tokkoma homaa egaa obboleeyyan kiyyaa uffanni kun waluma fakkaata jechuudha lamaan isaatu wal fakkaata aadaa arsiiti
tokkuma kan duraatiin jechuudha. Akkasuma ammallee callee ofii isaatirraa qaba jechuudha. Kana qaba jalatti kana qaba. Sanirratti aansee immoo jechuudha akkuma kan duraa jechuudha. Kan mormaa hin qaba, kan kallacharraa hin qaba, kan harkaa hin qaba isiniin jedha. Isatti aansee bungellee qaba. Kan osoo intala qabaadhee silaa itti diree isin agarsiisa. Intalan qabu malee rabbi naa haa kennu inshaallah. Lachuun isaatiyyuu jechuudha bungee qaba. Bungee kana lamaanii uffanni illee immoo tuyyuu lamaan isiniin jedha. Meeshaa guutuu qaba isiniin jedha. Akkasii gaabboleeyyan kiyya uffata aadaallee tahee ofiifillee tahee namaafillee ilmaan teessaniifillee jechuudha. Bungeen kun immoo kan banamu kun hedduu filatamaadha obboleeyyan kiyya. Waan tokko tokko yeroo iidaa fa'aa yeroo gurdeeman fa'aa ijoollee wayita namni birrii kennee wayita karameellaa kennaniif as keessa gakkaatti jechuudha. As keessa gakkaayatte itti cufatti isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyya uffata aadaallee tahee meeshaa garaagaraa warri barbaadanii uffata shiitas tahee kan biraatis akkasuma meeshaa ramadaanas jechuudha. Timiraa fi wantoota garaagaraa warri barbaadanii lakkoofsi yeroo na ajajachuu barbaadan yoo na ergaa jettanillee isinii ergaa yoo immoo tuyyuu dhufanii haa fudhatan jettanillee dhufanii fudhachuu danda'anii lakkoofsi kiyyammoo duwwaa 964 84 25 26 argachuu dandeettanii isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaan keessan kana fakkaata. Yoo hanqinni jiraates maan dhiifaman isiniin jedha. Garuu ana hedduutu akkanatti tole isinillee. Egaa obboleeyyan kiyya uffata kana hin diranne jechuudha. Diradheen agarsiifne sababni illee jechuudha uffata kana sargee fi wallaahi ugurimaan jechuudha. Bakka yooniin kaanii sirra yabbadhullee taate akka harka addaan hin deemnee fi jechuudha. Akkasii akka bakka isilleen akka qalbii natti hin cabne akka natti hin cabne abdii qabamootuyyuu jechuudha. Kanaaf diradhee beeksisuu dhabee akkasumallee bakka akka warrillee harkaa tuttuquun barbaanne kanumaa fi akkasumallee jechuudha bakka obboleeyyan kiyyaa iddoo kanatti jechuudha raabuu hiyyaa fi afooni hin sirrata inshaallah. Du'aa hinaa godhanallee akka daddafee rabbiin naa sirreessu akka dafee xumuradhee bakka waan rogaa keessa dhaabadhee beeksisuu alhamdulillahi rabbil alamiin namni bakka taa'u argate bakka itti diriirfatu soqata jedhani. Naa sanumaa fi lubbuun ilma namaa tuni ka haga fedhellee taatu hin guutamtu. Rabbiin hundaaf waa guutuu kanaaf jechuu fedheeti malee bakka haga kiyyatti awwaalallee irraa eegeetumaan akkuma uguriin waa hin tuyne akkasitti qabee waraabee dachaase jechuudha uffata kanni. Akkasii rabbiin amrii maraa haa laaffisu obboleeyyan kiyya warroonni jechuudha wallaahi onlaayinii kanarraa waa ajajattan uffatas tahee meeshas tahee jechuudha nama nagaan galee itti fayyadamu. Arabiyaa majlisii firaashii nama nagaan irra ta'u rabbiin isin haa taasisu. Fageenya ajajattanii nama ani waan tokkoon bitee ofumaa kiyyaayyuu bitee haga galee laaluu jarjara tarii isaan illee akkanumaa jedha wallaahi waan kana haga arganii akkami jedhanii bakka. Innaa akkasii hawwii keessan lafan balleessini tachitti dalagattanii illee tammoo asitti bitattanillee nama hundaa itti fayyadamu sinaa taasisu isiniin jedha gaabboleeyyan kiyya. Viidiyoon guyyaa irraatiif qabadhe kanuma haga kabiraatti walitti deebinu nagaan naa tura. إلهنا يا ربنا سميع يا كدقيو مراد كنا نقي